السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أصدقائي، كيفكم طيبين؟ أرى فري كول يوكان هنيفا فري كول وانجل وي أبي توكو ومين توي أبي سن أكمن ومين غنما بوستين غودي نموتني هدون قوسا ويتفكاتا أن أغاكي ينجلو جرا بوستن بوسا ولي دولا سيبو ما نمني ما ولين قدس نينجرا بران والله دوغان سنينجرا dhibbatti dalagaa aappiin suni dhibbatti kumatti dalagaa akka jabaatti aappii liinkii siniif hin kaa liinkichuma sanarraa obuustanii ilaalamma aappiin kuni of danda'ee mataa isa danda'e pileestooriitti gadi baasuudhaa fi maallaqa gaafata maallaqa duwwaa osoo hin taane yeroo sin gaafata wantoota piroosesii hedduu inni gaafatu sana guutamee liinkii kana maal gootanii ilaa kunoo liinkii kana irratti hojjedhanii liinkii kana argaa jiraattanii kunoo haniifaa firii kool jedha isa kana itti cuqaastanii asiniifiin kaa liinkii kana viidiyoo kana wajjin jechuudha yookaan ka durarra buusattanii dhibbaaf dhibbatti dalagaa waliif dawwaltan maqaa aappichaatiyyuu haniifaa jedha malee ogguun akkasitti isinii fidu kunoo akkasitti isinii ogga dhufu maal gootan isinii okee isin gootanuu inni dhufe haniifaa firii kool daawunlood isiniin jedha haniifaa kana suutumaan gadi buusattani kunoo argaartu miti gadi buusan akkasitti MB'n isaa 51 tuqaa 11dha ulfaataadha garuu ammatti yaaliidha waan ta'eef hedduu ulfaata guddaadha kana caalatti immoo fooyyessinee dhufna isin wajjin jiraadha nu jajjabeessa hamilee nuuf ta'a haala samma buusu jira akkuma isin argaa jirtanu gadi bu'u jira jechuudha kun akkasitti isinii dhufu inuma eegdan kunoo ilaa kunoo mataarra yoo gadi oofne ilal kunoo haniifaan parsantii hedduu irraa gabbuu jira kunoo jechuudha eeggadha kalas amma gadi bu'ee jira amma waan gabbu'ee jiruuf eessatti argattanii faayila keessa jira aappiin kuni faayila keessa jira amma kunoo bilbila kiyyarran jiru faayila keessa jira faayila keessan keessa ni seentanii argachuudhaaf faayilii isa kana maay faayilii isarraa bakka daawunlood jedhu kanatti argattan aappii gadi bu'ee kanatti iyyuu gattuqxanii tokkoffaa irratti argattan inshaallah na jajjabeessuudhaaf jecha akkuma gacuqaasneenii kunoo haniifaan tokkoffaa irra jira alhamdulillah gadi bu'ee jira itti bantanii daawwaluu qofa jechuudha haniifaa firii kool gaditti cuqaastanii install gootanii akkasiin argaartan akkuma aappii kaanitti bu'u jira jechuudha maqaatu haniifaa firii kool ta'e ani immoo waan maqaa mucaa kiyyaatiin yaalii godhee fi kana boodatti kan kana caalu uumee karaa pileestooriitiin fiduun hin danda'a kalas kunoo innan akkasiniin jedhu kana tuqxu kunoola ishee kana tuqxan install anyway irratti gootan jechuudha install anyway خلاص نبوا قدي تشيكي تاكو مالي قدي بوا يتشورا اما ابين كنو ديبات افبتي ناف بويجرا اما اسكين رديمي انسين تغرشيتا نيبان يتشورا كنو ابليكيشنيتي ترتيبا كاني قباتي توكو فارا ناف غليجر دمرا ناف غليجر كنو اسمي مو اسمو هنيفا فري كولي كان بوستاني لكوبسا ولي فرطاني اكوما ايموتي ولي بالبلو walitti bu'aaruu haniifaa firii koolii wajjin jireenya gaarii dabarsitu inshaallah kalas emmee amma habanu kalaas kalas amma eessa naqaa aappichatti gadi cuqaastanii kanatti gadi cuqaastan akkuma kaanitti banuudhaaf jecha lakkoofsa keessan isin gaafata kontiniyuu yookaan immoo not naaw gootanii garuu kontiniyuu bareedduudha allaa'u gootanii ammas taraa sadaffaa haniifaa lakkoofsa isin gaafata lakkoofsa keessan amma lakkoofsa kan kun itti naqaa duwwaa 5 duwwaa 7 41 59 41 maleesh 59 41 kun lakkoofsa kiyyaa san booda risaalaa akkanaa dhufuuf ittiin cuqaasaa risaalaan kallattumaan dhufee naa gara kunoo argaartu kunoo
risaalaan naaf dhufee galuudhaaf jawwaalatti kun tokkoffaa dhufee galeera 66 99 meeqa 66 99 waan hafe itti fakkaate 66 99 soddoma jechuudha 66 99 soddoma amma dawwaluu duwwaan nu hafe dhumate bar haniifa firii kooliin yaaliidha yaalleerra خلاص بوبسايقة amma maqaa duwwaa itti uumna jechuudha ani free call ani free call kalas finish ni gootan of barbaadame suuraa irra keenya mee obsa yoo barbaadan profailii ni jijjiirrattan akkuma kaanitti profailii ni jijjiirrattanii jechuudha profailii keessan qixxeessitanii muratuu dandeessan crop ni gootanii akkasitti akka bareedutti san booda danni gootanii finish ni gootanii aapichi bifa bareedaa ta'een keessa seeneera jechuudha amma na qofatu waan qabuu fi bakka kana tuqxanii yookaan lakkoofsa namoota isin qabdanuu namoota qaban ta'anidha jara kana invite ni gootanii Sheek Maashar Ibn Hussein okay akkasitti invite ni godhaa fi san booda ni dawwalaaf kallattii mana akkasitti argaartu ani free call akkaasanuu Itoophiyaatti bifa gaariidhaan dawwala baay'ee bareedaadha aappiin kun baay'ee bareeda isaanin kaasanuu maaleesh rafaa jirutti fakkaata Itoophiyaadha waan ta'eef as Saawudii keessatti dawwala Saawudii keessatti dawwala fakkeenyaaf teeksitiis ni qaba assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh مساء الخير يا شيخ ammas ka biraatti taajuu kanatti dawwalu himme akaasunni kallattiidhaan kaasa bifa kanaan خلاص namni jira kaasaan jiru wal yajjiin haasa'uu dandeessanii namaafis invite ni gootanii haniifaa free call billa guddisa nasiniin jedhe waliyaa guddisnu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. ulfaadhaa.